Ifamni isaa kan bayatu dheekkamsi isaa kan fagaate gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa yeroo hundumaa ol kan jedhe nuuf yaa ta'u maqaa isaa dhoofnee maqaa ishee dhiisuu kan hin dandeenye haadhi Waaqayyoo obboleettiin ergamootaa lallabni duukaa bootaa qulqulleettiin dubroo Maariyaam maqaan ishees uumamtoota jiran hundaa olitti uumaa isheetii gaditti maqaan ishee ol kan jedhe nuuf yaa ta'u qulqulloonni ergamoonni sa'aatii 24 guutuu Waaqayyoo kan galateeffatan nullee caccabuu lafee keenyaa fi dhangala'uu dhiiga keenyaa irraa kan nu eegan akkasuma qulqulloonni wareegamtoonni fi qajeelonni Waaqayyoon kan isaan kabaje Waaqayyoon kan isaan filate nutillee dirqama kan isaan kabajnu maqaan isaanis ol kan jedhe nuuf yaa ta'u guyyaa kanaa fi sa'aatii kanaan arjummaa isaatiin kan nu ga'e yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan Waaqayyoo kan ulfaate nuuf yaa ta'u ilil jedhaatii Waaqayyoon galateeffadhaa. daqiiqaa xiqqoo qabna maaliif sa'aatii keenya sirnaan fayyadamuudhaaf daqiiqaa xiqqoo qabnu kana keessatti ani dhaabbadhee isin teessanii waliin ni barannaa barsiisaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu gidduutti argamee iccitii isaa isa dhokate nuuf mul'isuudhaan isa fagaate nuuf dhiyeessuudhaan sagalee isaa jiraataa kan ta'e sagaleen isaa inni nama du'e kaasu sagaleen isaa inni isa rakkateef rakkina isaa salphisuuf akka nu barsiisu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf yaa ta'u. Egaa mata duree kan taasifannu qulqullichi Phaawulos kan barreesse ergaa isaa gara Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti sagalee jiru taa'aa jechuudha. Maal jedhaa hafuura Waaqayyootiin kan gaggeeffaman hundi isaanii ijoollee Waaqayyootii jedha. Ijoollee eenyuti? Ijoollee Waaqayyootii. Warri hafuura Waaqayyootiin gaggeeffaman hundi isaanii ijoollee Waaqayyootii jedha. ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ሮሜ ሰዎች የጻፈላቸው ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 ላይ የምናገኘው እግዚአብሔር ቃል ምን ይለናል? በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ይለናል። ስለ ቃሉ የአምላካችን የቅዱስ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ የተወደሰ ይሁንልን። ጀቸ ከናፍ መቃነ ዋቀዮ ከኑልፋቴ ከኖል ጀዴ ኑፍ ያተው ኤጋ አፉራ ዋቀዮቲን ከንገጌፈመን ኢጆሌ ዋቀዮቲ ኑን ጀዳ qulqulluun Phaawulos jalqaba irratti namni foonii cubbuu baay'ee keessa hin tura waan ta'eef dogongora baay'ee keessa galuu ni danda'a waan ta'eef foon keenya dadhabaadha waan ta'eef jalqaba irratti namoota waa'ee Waaqayyoo himan waa'ee waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos kan barsiisan kiristaanummaa kan fudhatan warra cuuphaman waa'ee fayyina Waaqayyoon nuuf taasise warra dubbatan warra gidirsaa ture jechuudha. Eenyu qulqulluu Phaawulos inni sagalee kana kennaa fudhatuutiin nu barreesse jalqaba irratti warra Waaqayyoo duukaa bu'an warra ari'achaa ture namoota isaan gidirsanitti kan dabarsee kennaa ture jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyoon seenaa namaa hin jijjiira waan ta'eef Waaqayyoon seenaa namaa kan durii irraa kan badaa irraa gara gaariitti hin jijjiira waan ta'eef qulqulluun Phaawulos nama ari'achuu irraa nama simachuutti seenaa isaa Waaqayyoon ni geeddaree fi jechuudha. Waaqayyoon seenaa keenya hunduma keenya gara gaariitti nuuf haa taasisu. Maaliif biyya lafaa keessa amma jirrutti addunyaan kun waan gaarii qofa kan qopheessee nu simattu osoo hin taane addunyaa keessa kan jiru wantoonni nama simatan wantoonni badaa ta'an baay'ee waan jiraniif achi keessatti xaxaa addunyaa kanaatti akka hin hafne dogongorree akka hin hafne gaabbiidhaan gara isaatti deebinee Waaqayyoon seenaa keenya akka nuuf jijjiiru eeyyamaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Egaa namni nuti qulqulluudha jechuu hin dandeenyu waan ta'eef namni qulqulluudha jechuu hin dandeenyu waan ta'eef Waaqayyoon yoo nu qulqulleesse malee Waaqayyoon yoo nu fayyise malee Waaqayyoon yoo nu eebbisee seenaa keenya nuuf jijjiire malee addunyaan kun addunyaa qorumsaati waan ta'eef akkuma seenaa Phaawulos jijjiire Waaqayyoon seenaa hunduma keenyaa gaarii nuuf haa taasisu. Egaa seenaa isaa jijjiiree jalqaba irratti kiristaanota ari'achaa kan ture namoota waa'ee fayyina Waaqayyoon nuuf jecha raawwate waa'ee Waaqayyoon jaalala ilma namaatiif qabu warra dubbatan warra ragaa ba'an warra hojii gaarii hojjetan namoota isaan gidirsanitti dabarsee kan kennaa ture kan hidhaa ture kan hiisisaa ture dhagaadhaan akka rukutaman kan taasisaa turedha. Haa ta'u malee boodarraa Waaqayyoon Saa'ol jedhama ture maqaan isaa dura boodarraa Waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos itti mul'achuudhaan qulqulluu Phaawulosin
maqaan isaa Saa'ol kan ture maal jedheeni Saa'ol Saa'ol maaliidhaaf na ari'attaa jechuudhaan itti dubbate jechuudha. Gaafa nuti dogongorre har'as Waaqayyoon nu waamaa jechuudha. Ilma koo deebi'ii nuun jedhaa jechuudha. Intala koo deebi'ii nuun jedhaa jechuudha. Kiristaanota Kiristoosiin kiristaana ta'an hundumaa warra hin amanneen illee Waaqayyoon ergamoota isaa bitaa mirgaan ajajee fi akka daandii isaa irra deddeebi'an akka daandii isaa irra deddeebinuuf nu waamaa jechuudha. Qulqulluun Waaqayyo gooftaan keenya qulqullummaa isaa Waaqayyo uumaan keenya qulqullummaa isaa amala isaa kan ta'e maqaan isaa kan ulfaate haa ta'uti. Saa'ol Saa'ol jedhee akka Phaawulos waame hunduma keenya addunyaa keessatti xaxaa addunyaatiin bakka xaxamnee jiru hunduma keenya nu waamu. Egaa nu waamee mana isaatti argamnee jirra saba Waaqayyo. Akkuma Waaqayyoon Saa'ol waamee boodarra maqaan isaa Phaawulos ta'ee Hafuura Qulqulluudhaan gaggeeffamee jiraatee sagalee Waaqayyo ragaa bahaa ture. Nuyis immoo adaraa nutti kennuudhaaf sagalee isaa jiraataa kan ta'e bara baraan kan jiraatu galaa lubbuu kan ta'e nu sooruudhaan mana isaatti nu waamee jira jechuudha. Maqaa Waaqayyo kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaa Saa'ol egaa waameen booda Saa'ol maaliif na ari'attaa jechuudhaan itti dubbate jechuudha. Egaa Saa'ol kan jedhame kuni Waaqayyo argee ari'atee miti jechuudha saba Waaqayyo. Waaqayyo argee ari'atee osoo hin taane Waaqayyo kan ari'atamu ta'ee osoo hin taane amalummaa isaatiin aangoon hundi harka isaa kan jiru osoo ta'ee jiru akkamitti Waaqayyoon Saa'ol na ari'attaa jedheen yoo jenne namni kiristaanota ari'atu namni namoota Kiristoositti amanan ari'atu namni nama obboleessa isaatiif garaa hin laafne Waaqayyoof akka garaa hin laafne namni kiristaanota ari'atus immoo Waaqayyo akka ari'atu ta'uu isaa kanaanis kan ittiin nu barsiisudha jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon maal jedheeni maaliif na ari'attaa jedheeni jechuudha. Kana booda Phaawulos kan jedhame Saa'ol kan ture maqaan isaa Waaqayyo gooftaa keenya Kiristoos isatti mul'ate sana ilaaluu dadhabee gombifamee fuula isaatti kufee sagalee kana fuuldura dhaabachuu hin dadhabee dhaabachuu dandamachuu dadhabee ni kufee guyyaa 3 booda of baree nuun jedha qulqulluun Luqaas kan barreesse hojii duuka bootaa irratti jechuudha. Kana booda Saa'ol kan jedhame suni sagalee Waaqayyoo kanaan lapheensaa hin cabe. Afurri Waaqayyo laphee isaa keessa bule. Afura Waaqayyootinis gaggeeffamuu ni eegalee nuun jedha jechuudha. Isa booda dhakaa qulqulluun Phaawulos namoota saba biyyoota addunyaa kanarra jiran iddoo adda addaatitti sagalee Waaqayyo barreessee isaaniif ergaa ture jechuudha. Akka isaanii Waaqayyo haga dhumaatti qabatan, akka isaanii guyyaa du'a isaanii yaadatan, akka isaan addunyaan kun jireenya bara baraa akka hin qabne akka baran, mootummaan Waaqayyoo immoo isaaniif kan qophaa'e akka jiru barsiisaa ture jechuudha. Isa keessaa biyya Roomee iddoo jedhamutti kan barreesse boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irra kan jiru mata duree taasifannee jechuudha. Hafuura Waaqayyootiin kan gaggeeffaman hundi isaanii ijoollee eenyuti? Kan Waaqayyooti. Hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamuun maal jechuudha? Akka eeyyamaa fi jaalala Waaqayyootitti kitaabni qulqulluu kan nu barsiisu maalidha inni jennee in ilaalla jechuudha. Hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamuu jechuun maal jechuudha? Hafuurri Waaqayyoo maalidha inni? Nu yoo jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti addunyaa keessa hamma jirrutti hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamuu keenya kan ittiin of beeknu maalidha jennee kan ittiin of ilaallu daawitii keenya kan ta'e wangeela irratti gooftaan keenya Kiristoos kan nu barsiisu hin qabaa jechuudha. Egaa qulqulluun Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irratti maal nuun jedha? Firiin hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amantii, garraamummaa fi of bituudhaan nuun jedha jechuudha. Hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamuun isaan kanadha. Namni isaan kana raawwatu, namni isaan kanaan yeroo hundumaa jireenya isaa qoru, namni gaadaa jireenya isaa yeroo hundumaa laphee kiyya keessa maaltu jira jedhee warra kanaan namni of qoru, jaalalli isa keessa jiraachuu, gammachuun isa keessa jiraachuu, nageenyi isa keessa jiraachuun, garraamummaan isa keessa jiraachuun, amantiin isa keessa jiraachuun, of bituun isa keessa jiraachuun namni yeroo hundumaa ittiin of qoru eenyudhaan gaggeeffamaa jira jechuudha? Hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamaa jira jechuudha. Egaa hundumti keenya hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamnee qophaa'ota mootummaa isaa akka taanu eeyyamaa fi jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Egaa jalqaba irratti firii hafuuraa kan jedhame kun yookiin hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamuu keessaa kan ittiin of ilaallu, kan ittiin of sakattaanu, jireenya keenya kan ittiin of madaallu maalidha yoo jenne akkuma amma Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irratti ilaalle
jaalaladha jechuudha. Hafuura waaqayyootiin gaggeeffamuu keenya kan ittiin beeknu tokkoffaa irratti jaalala yoo qabaanne jechuudha. Egaa qulqulluu Yohaannis duuka bu'oota 12 keessaa tokko kan ta'e fannoo jalatti argamuudhaan haadha keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam karaa isaatiin kan nuuf kennamte ergaa isaa tokkoffaa boqonnaa 4:8 irratti maalluun jedha waaqayyoon jaalalaa nuun jedha. Waaqayyoon maalidha? Jaalalaa nuun jedha. Egaa waaqayyoon akka jaalala ta'e jaalala isaa nuuf qoode maddii keessanitti wal jaaladhaa nuun jedhe jechuudha. Kanaaf namni jaalala qabu namni jaalala waaqayyootii fi namni jaalala namaa qabu hafuura waaqayyootiin akka gaggeeffamu of baruu ni danda'a jechuudha. Daawitii keenya kan ta'e wangeela irraa isa kana dubbisee isa nutti himamu kana dhaga'ee namni kanaan of sakatta'u hafuura waaqayyootiin gaggeeffamuu isaa of beekuu ni danda'a jechuudha. Egaa jaalala waaqayyoo jechuun amantaa qabaachuudha. Amantaa keessa immoo amanuu fi amanamuutu jira jechuudha. Namni waaqayyoon jaalatu amantaadhaan waaqayyo akka gammachiisuu danda'u. Waaqayyo jaalachuu isaa kan ittiin ibsu amantaa qabaachuudhaan akka ta'e kitaabni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Kanaaf waaqayyo jaalachuu keenya maaliidhaan ibsina jechuudha? Maaliidhaan ibsitan? Nama jaalachuu keessa maaliidhaan ibsitan? Kan waaqayyo itti deebina. Nama jaalachuu keenya maaliidhaan ibsina? Meebii qabeenya kennuufiidhaaf jechuu dandeessani. Yookiin immoo qarshii kennuufiidhaan yookiin aangoo laachuufiidhaan yookiin faayidaa hin malleef raawwachuudhaaf jedhamee addunyaa keessatti wanti yaadamu jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee nama jaalachuu kan ibsinu garraamummaa jaalala isaaf ibsuudhaan jechuudha. Dhiifama taasisuu fi ibsuudhaaf jechuudha. Nama jaalachuu kan ittiin ibsinu dhiifama taasisuufiidhaan jechuudha. Egaa qulqulluun Phexros gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee gaafate? Wal jaaladhaayi hiriyaa kee jaaladhu gaafa jedhuuni jaalala kana yaa gooftaa obboleessi koo yoo na yakke yoo yakka narratti raawwate yoo na miidhe si'a meeqan dhiifama taasisaa fi si'a 7 jedhee gaafate jechuudha. Eenyu gaafate? Uumaa samii fi dachee kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafate jechuudha. Haa ta'u malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedheeni? Phexros ani garuu si'a 7 siin hin jedhu jedheen. Si'a meeqa jedheeni? Si'a 77 siinan jedha jedheen. Egaa namaaf dhiifama taasisuun daangaa akka hin qabne itti himee jechuudha. Lakkoofsa sana jalaa baay'isuun isaa inni si'a 7 eegee ture. Obboleessi koo yoo na yakke si'a 7 dhiifaman taasisaaf miti jedhee gaafa gaafatu ani si'a 7 siin hin jedhu. Si'a 77 siin jedha gaafa jedhuun lakkoofsa sana jalaa baay'ise jechuudha. Namni si'a baay'ee obboleessaatiif yoo dhiise, namni hiriyaa isaatiif yoo dhiise, namni namaaf dhiifama yoo taasise nama jaalachuu isaatiin waaqayyo jaalachuu isaa hin beekaa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis maalluun jedhe jechuudha? Namoota simachuu, keessummoota simachuu hin dagatinaa jedhe qulqulluun Phaawulos. Gaafa namoota simannu, gaafa namoota jaalannu waaqayyo akka simanneetti kan ilaallamu waan ta'eef gaafa kiristaanota ari'anne immoo kiristaanota akka ari'anneetti kan laallamu ta'uu isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiisee jira jechuudha. Dabaluudhaan waaqayyo jaalachuun immoo waaqayyo abboommii isaa eeguudha, waaqayyoof ajajamuudha, isa amanuudha, isaaf amanamuudha jechuudha. Waaqayyo gaafa amanne inni hundumaa raawwachuu akka danda'u yoo rakkanne gidiraa keessatti akka nu ilaalle yoo amanne inni dhugumatti fayyina dhugaa akka nuuf kennu yoo amanne haqa yoo dhabne haqummaa dhugaa akka nuuf kennu yoo amanne waaqayyo jaalannee jirra jechuudha. Lammaffaa irratti immoo waaqayyoof amanamuudha waaqayyo jaalachuun. Waaqayyoof amanamuu jechuun ilma Yaaqoob kan ta'e akka Yoosefitti. Yoosef jechuun ilma Yaaqoob kan jedhamu biyya abbaa isaati biyya fagoo gaafa deemu namni gaafa cubbuu isaa affeeru akka inni seera waaqayyoo diigu gaafa isaa affeeru waaqayyoon maallaan jedhaa jedhe jechuudha. Nutillee gaafa karaa adda addaatiin akka dogongorruuf afurri hamaa gaafa nu qoru jecha kanaan akka gara waaqayyootti deebinu eeyyamaaf jaala isaanuuf haa ta'u. Yoosef maal jedhe jechuudha? Waaqayyoon maallaan jedhaa gaafa nani waaqayyoon yakku gaafa nani namni amanamummaadhaan mana isaa itti dabarsee na kenne qabeenya isaa dabarsee kan natti kenne hiriyaana amanee natti dhiyaate irratti yakka gaafa raawwadhu namni maallaan jedhaa hin jenne. Yoosef maal jedhe? Waaqayyoon maallaan jedhaa jechuudhaan nama waaqayyoof amanamee ture jechuudha. Seenaa isaa seera uumamaa boqonnaa 39 dubbisnee argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf waaqayyo jaalachuu jechuun waaqayyo amanuu fi waaqayyoof amanamuudha. Waaqayyo jaalachuu jechuun
hiriyaa keenyaaf obboleessa keenyaaf amanamuu fi isa ammoo akka ofitti jaalachuudha. Yoo nu yakke dhiifama taasisuufidha jechuudha. Yoo isa yakkinillee dhiifama taasisuudha jechuudha. Namni kan dhiifama gaafatu nama isa yakke qofa miti jechuudha. Waaqayyoon maal jedhee nu affeera jechuudha. Jaalalli isaa daangaa kan hin qabne nama isin yakkillee ofii keessaniif dhiifama taasisaafidha. Waaqayyoon haala kanaan nu barsiisaa jechuudha. Kanaaf hafuura waaqayyootiin gaggeeffamuu kan ittiin of ilaallu inni jalqabamaa jechuudha. Jaalala qabaachuudha jechuudha. Hundi keenya waaqayyoon jaalala akka ta'e jaalala akka qabaannu obboleessa keenyaaf dhiifama akka taasisnu dhiifama akka walii taasisnu waaqayyoo akka amannuu fi akka isaaf amanamnu fedhaa fi jaalala waaqayyoo nuuf haa ta'u. Inni biraa hafuura waaqayyootiin gaggeeffamuu keenya kan ittiin of ilaallu firii hafuuraa kan jedhame gammachuudha jechuudha. Qulqulluun Phaawulos tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5:16-18 irratti yeroo hundumaa gooftaadhaan gammadaayi kadhata keessan ittuma fufaa malee adda hin kutinaa hin jedhe. Eenyudhaan gammadaayi? Gooftaadhaan gammadaa, waaqayyoon gammadaayedha. Namni baay'een fira keenyan gammaduu dandeenya, aangoo keenyan gammaduu dandeenya. Namni baay'een qabeenya yoo qabaate qabeenya isaatti gammaduu hin danda'a. Garuu gammachuun isaa dhuma kan hin qabne, gammachuun isaa nama ganuu kan hin dandeenye, gammachuun isaa gammachuu dhugaa kan ta'e, gammachuun isaa gammachuu mootummaa waaqayyoo ga'u kan of keessaa qabu gammachuu waaqayyooti jechuudha. Yeroo hundumaa eenyudhaan gammadaa nuun jedhe? Gooftaadhaan gammadaayi. Namni gammadu waaqayyoodhaan gammadii nuun jedhe jechuudha. Hundumti keenya waaqayyoon gaggeeffamuu keenya, hafuura waaqayyootiin gaggeeffamuu keenya kan ittiin of ilaallu gaafa gammannu yoo waaqayyoodhaan gammannedha. Gaafa waa arganne waaqayyootu naa kenne jennee yoo laphee keenyatti fudhannedha. Baay'een keenya dargaggoonni as keessa hin jiranii, abbootiin haadholiin as keessa hin jiranii, daa'imman hin jiranii. Egaa waaqayyoon kennaa isaa barruu isaa keessaa ammaaramee hin dhumne nuuf kennaa jechuudha. Namni kamiyyuu kennaa hin qabaa jechuudha. Kennaa foon isaaf isa fayyadu, kan lubbuu isaa fayyadu waaqayyoon hunda keenyaaf kennaa isaa nuuf kennaa jechuudha. Kana keessatti immoo maaltu nu barbaachisaa? Waan arganne hundumaadhaan waaqayyoon gammaduutu nu barbaachisaa jechuudha. Namni waaqayyoodhaan gammade gammachuun isaa dhuma kan qabu ta'a. Gammachuun isaa gammachuu dhugaa ta'ee hafaa jechuudha. Gammachuun isaa kan waaqayyoon jaalatu nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf firii hafuuraa kan jedhame